السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شير قراتي جرى عبدشا واللقا جرى بليلي هوشا جرى جافي شير قراتي جرى نجرنا وما مبارك مبيفا وما جرى برانا قا دفاتي دفا جرى الفنو Hewani soda dewa seti. Ana duf. Qaqqaaywan ko ilmaan abbaa gadaa Oromoo kutaa 11. Ilmaan abbaa Jifaar Sanyii Abiyyi Ahmad. Ilmaan Ahmad Ali Raamanni Rabbi maqaa isaanii irratti aboo. Ana dhufu. Maqaan abiyyi gizee waamamu hangirii tol darbam abbichu dafa hadda utu charjii qabaadde wallahi iccitii way baasuuf andeema hadda jechuudha iccitii ajaa'ibaati baasuuf andeema jechuudha garuu hadda charjii na jala tabalaashee jira bor charjii nan bitadha icciticha borin baasa jechuudha hadda jara mubaarik naawama jara abdishaa wallaggaa jara ka Ahmad Kamil naawama jara ka shurrubbee naawama dafa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جدين جرا حبيبتي كي وندي كسنيو إسنين جالت بكبلان سنيف كبا يروحن دايو جتشور. وانا بيجاني وانا قد أمي جتشور. أنا مو أنا ليفي رانا در رجول يسولوكر. مكاسيني تيجال شامي نتاري تبدأنا رأو. دفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جدين جرا. كقالي وانكو. كت المان أرومو كتاكل أتوك. وعليكم السلام. آمين بقنا كان بيدن. جراك أول شير قراتني يا فان وجولين كين ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله أنا أعرف نديكسن وأنا أعرف الشابيبة كي نديكسني يوسين جالدا بكبلان سنيف كبا ونيكو كيسان سنين جلا ورنا جب مور قد بيسين الرديم ور أبي جب ورنا جب ورنو جب ورشنا نجيب جب قد بيسين الربان بربادو أنا دار ربا في النفنه وبلي ينكن كو كالي كان شمرني كان نيراج تشود كان نينجد أنا بجتا أو أداني رجعين هنجد تشود نعم طيب تو أنا نينجالين جري أنا وجدني أرجع ويا كابني تو إيانو كان قال إن بولان تشود جرك كسيسا نافن بكبر لان كابج تشود كناف جرى
galatoonfachuufan dhufee silaa dheengaddan galatoonfadhaa kaleessan galatoonfadhaa kaleessas hojiitu natti guddate dheengaddas hojii natti guddate hammaayyuu hojii natti guddate namatu dhufnutti fee jennaan qaalittiin deessa jirti kanatti rakkadhe jechuudha. Kanaaf ammas dhadhammoo buluun dadhabe jechuudha. Kanaafuu rabbiin jazaa khayrii isiniif adeebisu isiniin jecha. Wallaahi baay'een isin galatoonfadhaa hiriyoottan koo obboleeyyan kan koo isiniin jaalladhaa isiniin kabajaa. Naaf jettanii arrafamtanii naaf jettanii otuu iyyitanuu ooltanii naaf jettanii kuuloo jedhamtanii abshiraa homaa miti hin darba barri kun jechuudha. Isiniin jaalladhaa waan isin jedhee isin galateeffadhu hin qabu. Waan isin jedhee isin galateeffadhu hin qabu. Galata keessan rabbiin jazaa khayriidhaan rabbiin isiniif adeebisuun jedha ijoollee na jaallattan hunda keessaniyyuu jechuudha. Warra dheengadda akkasitti naa iyyaa ooltan angalgala magriiba boodan arge isin erga guyyaa ganama qabdaniitu naa iyyitanuu ooltanii bultan gaafa sana jechuudha. Edaa nama qabaadhaan. Edaa naman qabaadhaa naman qaba jechuudha. Akka garri kaanna arrabsaara nuti akkanatti nama qaba se'een abdannee ture. Dumoo nama qabaachuu kan koo amma arge jechuudha. Anis isin gaadha. Biyya koo saba kooti jechuun arrafamee akkana fokkisee waan badaa hojjedheetii miti jechuudha. Garuu namni maaliif tuqama maaliif kuulloo jedhama biyyi koo maaliif tuqama jechuurraan kan hunda fokkise jechuudha. Garuu ani fokkise mana naan jedhee fokkise jechuudha. Isin immoo warra anaaf jedhee yemmoo yoomiyyuu galanni keessan badu. Onnee koo keessaa bakka bal'aan isinii qaba isiniin jaalladha rabbiin jazaa khayrii isiniif adeebisu isiniin jedha. Harree walitti malee ilkaan warraan jirtu shurrubbee tamaam yoo ala jiraate jechuudha. Shurrubbee tamaam ati na arrabsitus waan ati naan jettus an obboleettii keeti ati obboleessa kan kooti diina ofittiin gammachiifnu naaf akkasitti na arrabsitee kaatee garuu gisee shirri narratti xaxamu ol baatnaa iyyitee jirta jechuudha. Shurrubbee tamaam galatoomi garuu an waasiin hin jennee siumanna tuqee homaa rakkoon qabu bagana arrabsite obboleettii keeti bagana arrabsite. Wallaahi ni jaalladha hunda keessaniyyuu maqaa keessa waamee fi hin danda'u kan an isin hin beekne nabinu miyyaan irratti argitanii kan na iyyitan jechuudha. Kan maqaa keessan hin beekne hunda jechuudha. Kan Facebook kan naa kennitan hunda jechuudha. Kan Facebook kennitan hunda jechuudha. Diinni haa gubattu gaa gubatteetti silaayyuu jechuudha. Kanaaf Mubarak Musa Maayasin Wallaggaa Ahmed Kamal dhagaa jirtanii warra naaf iyyan baay'ee galatoonfadhaan baay'ee galatoonfadha galatoon jedhee himullee kan keessaanis dhuftanii liibii kan hin baane kan keessaanis dhuftanii abshirna haa kaffaluun jedha malee an galata isiniif deebisu hin qabu jecha isiniif qabu hin qabu an. Irran deebi'a kan koo dheengadda gaafa gadheen galtuun sobdee jechuudha. Sareen shiran irratti xaxxee waan kanatti kanuma ofii kabbaaftee jechuudha. Akkasnaan jettu jechuudha. Kan qaatanii ganama ni hamma halkaniitti na ooltanii bulan jechuudha. An argini sirna argitan na agartanii jechuudha. Mubarak Musa Maayasin Abdishaa Wallaggaa Ahmed Kamal Awwal yookaan Rashad Tawfiq Magarsaa yookaan Rajjaal Ammayyaa Bililleen Tabbaa Jifaar Hawwii Wallaggaa
shurrubbee tamaam gubadhaadhii harree wal'iitti malee ilkaan walirraan cabsitu dina arrabsitus yoon badiilleen dalagne haa ta'u dogoggora koo nan fudhadha dogoggora kan kee dogoggora koo godheen fudhadha shurrubbee dogoggoraati dogoggorteena arrabsiteef aan ofitti fudhadheen dogoggora taasisa maaliif shiran irratti xaxameef obboleessa koo naa ta'uudhaaf akkasitti wallollee kaanii akkasitti arrabseena arrabsitee ol baatee iyyitee miidiyaa irra baatee naa dubbatte jechuudha kanaaf badiiti balleessitee duraan na arrabsite an obboleettii kee waan hin ta'eef na arrabsite badiin ofitti fudhadhaan immoo natu balleessee jira shurrubbee tamaam dhiifama guddaa si gaafadha abbaa kee akka jetti si arrabsu kootiin situ na aarsee naan si arrabsee baga na arrabsites bagan si arrabsees bakka keenya hundayyuu argineera jechuudha waan walii argineera jechuudha nuti ilmaan abbaa Jifaar sanyii shanan gibee jechuudha eenyu ol malee eenyu gadii miti nuti shurrubbee biraan naagaha shurrubbee biraan maqaa jaraa kan hin beekne ijoollee hedduutu jiran kan ani isaan hin beekne kan isaan beekan miyaa kan irratti na arganii ani isaan hin beekne hedduutu jiran garuu maqaa isaanii waamuudhaaf maqaa isaanii hin beeku kan keessaanis dawwalanii gaafa sanas dawwalanii asirratti arrabsanii dubbatanii jedhan danuutu jiran jechuudha dhiirris shamarranis garuu an maqaa isaanii waamuuf hin dandeenye ijoollee gaafas naa iyyitan keessaanis duubaanis naa iyyitani galata guddaa rabbiin jazaa khayriidhaan isiniif adeebisu jedheen isinii kadhadha rabbiin malee an waan takka isinii gochuuf hin danda'u jechas isiniif hin qabu onnee koo keessaa immoo yoomiyyuu bakka bal'aa qabdan warri erga gaafa feesbuukiin koo tokkittii sandaaboo gubaturraa qabdanii feesbuuka naa kennaa jirtanu feesbuuka guutuu bantanii naa kennaatanu feesbuuka durraa qabdanu naa kennitanii narraa gubat kan peejii kana bantee naa kennite mucaa geeraa kan feesbuukii bantee naa kennite lakkoofsa kan keetiin maqaa keen beeku mucaa akira 22 ansin beeku garuu ati garuu miidiyaa kana irratti na bartee garee keessattis gizee jarra akkas nu arrabsanii naan akkasitti arrabsinu kanarratti wal barannee ofii keetiin bantee kan naa kennite akira 22 maqaa keen beekuudhaaf dhiifama guddaa mucaa geeraadha moo mucaa agaroodhaa hin beekne wallaahi dhiifama wajjiniin jechuudha ijoollee guumaatiin natti fakkaata maqaa keen beekuudhaaf mucaa akira 22 yoo as jala jiraatte gadheef gadin jedhu kan jedhe bantee naa kennite jechuudha rajjaalan mayyaa obboleessa koo turuu koo feesbuuka meeqa guutuu naa kennite jennaan sir jalaa gubsiise jechuudha maqaa keessa dha'ee fixuu hin danda'u wallaahi maqaa keessa waamee fixuuf hin danda'u wallaahi waan isin naa ta'attanu jechuudha akka isinitti na gargaaraattanu jechuudha Naayimar Fu'aad kan feesbuuka koo naa sirreessitee feesbuuka jarri gubneerra jedhanii narraa gubanii jennaan feesbuuka koo naa deebistee sirreessitee naa kennite Naayimar Fu'aad qaalii namaa Naayimar Fu'aad ijoolleen feesbuuka erga gaafa tokkittiin sandaaboo narraa gubatuutii feesbuuka irraa hin dhaabbattu atiif hawwaa wallaggaatiif bililleen talabbaa Jifaar isin sadeen miidiyaa irraa sin dhabuu hin barbaannu jettanii feesbuuka bantanii kan naa kennitan hundi keessaniyyuu maqaa keessa waan hin beekneef wallaahi baay'een isin galatoonfadhaa jechallee isiniif hin qabu jecha isiniif hin qabu qaalaati aaxiranyaal gubadhu isin angirii ol darbataatu gubadhu ani tokkittii sandaaboo jechuun mangistii jechuudhaan mootummaa jechuudhaan ishi zinnaashiin sanyii zinnaash sanyii Abiy Ahmad akkanittiin of beeka ishi hin argine gizee mootummaan na daawwatu okay addisu araggaa gizee na daawwatu hin argine naataachuun naa ol darbangirii ambar nama mootummaan na daawwatuudha anuu mootummaadha ishi eenyuun ni an sanyii Abiy obboleettii Abiyyaan obboleettii ዝናሽ የዝናሽ ታያቸው እህት ነኝ
የአብይ አህመድ እህት ነኝ። ምን አባታችሁ ትሆናላችሁ? ወሪም ሆነ ሶዳችሳ ጅርተኑ ሶዳዴ አና ብይ ደገሩራ ዱዱበት ተፈንሰኢና mana ati galtuun beeka ijoollee si barbaadu wartuuni sitti fidee dhufa kannaan jettan galatoomaa guyyaan bahu isinitti meetaniin baha an silaa kan dhokadheen baaneen beektan jechuudha. Okay, waliif jirra kanas isin na sodaachiftanii jennaan ana biyyi deeggarsarraa hafa jechuudha. Hin dhiisu an duddubbatti hin deebi'u sila kaayoon qabaan kaayoo kootiif duddubbatti hin deebi'uan. Jecha namaatiif duddubbatti hin deebi'uan. Kunoo akka nama qabu argitaniitu nama baay'een qaba. Nama baay'een qaba. Aan jechuun kunoo argitanii kaa peejiin kan koo warra na jaallatuuf peejii jaalalaa, peejii bashannanaa, peejii gammachuutti gammadan, peejii itti ashaqan, peejii itti wal hammatan, kan adda wal hin baafne kan tokkummaa. Peejii badhaadhinaa warra gubattuudhaaf warra inaaftuudhaaf immoo peejii xannacha foon keessaa peejii naqarsaadhaa jechuudha. Okay, damuun baa mittaalaqsuubbat keenya immoo kan gammaddu jechuudha. Kan kolfaan bashannanaan itti bashannantee gizeen fixu maaliif dhumate laata kan jedhanudha jechuudha. Manni naa waliin jiran jechuudha. Akkuma abiyyoo wajjin hiriiraaranu anaa wajjiniinis hiriiraaranii argitaniitu jechuudha. Gaafa shirri narratti xaxamu bakka jirri bahan hin argine akka jirri naa iyyaa oolanii bulan agartaniitu jechuudha. Ibiddi isinitti qabatu. Ibiddi isinitti qabatu. Ani jecha keessanii Facebook irraan dhaabbadhu kanaafuu gammadinaa. Okay? An garuu warra akka danaan jettan hiccitii sin qabdanu jechuudha. Hojii keessan jechuudha. Otuun baasee ol jettanii nama ija keessan laaltanu jechuudha. Miidiyaarra baatanii maqaa koo waamtanii kannaan jechuu miti. Gen an gadheen dhaleenan guddifne an ilmoo namaati ijoollee biyya koo yoo isin waan fedhe naan jettan an waan takka isiniin hin jedhu. Gaafan du'e garuu gaafa wanti tokko narra gahe garuu gaafa sanaaf ammas namni akkuma kanatti naa baha jechuudha. Gaafatam isintutti gaafatama mataan na dhukkubnaan jechuudha waan biraatii miti. Kanaaf duddubbatti deebiti tokkittii sandaaboo jettanii ofin dhaadatinaashi aan duddubbatti hin deebi'u. Daataa bittanii naan kennine kana rabaatiin hin fayyadamu waan kootiin hin fayyadama of ta'ee jechuudha. Maaliif sa'aatiin barbaadetiin irra ba'aa kaa. Kanaafuu jechuudha. Kanaafuu jechuudha. An jecha keessaniif isin sodaadhee jechuudha. Duddubbatti nafuu duddubbatti hin deebi'uan. Ija si keessaa baafna jettaniittu warri ija si keessaa baasna jettan shamarranis dhiirrinis ciimmaa ija keessanii keessaa baafadhaa kaatii kottaa ija koo keessana keessaa baastanii. Warri in ajjeefna jettanis tisiisa fuula keessan irraa kaasaa ajjeesaa kaatii kottaa na ajjeesaa. Warri hammas nama si barbaadu sitti fidee dhufaa. Mana ati galtuun beeka jettanis duraanuu dhokadheen galwan. Hattuu miti, kijibtuu miti, sharmuuxaa miti ani. Dhokadheen galwan. Yeroon bahus ji'a 3 taa'ee hojjedhee, ji'a 4 hojjedhee, ji'a 5 hojjedhee gizeen galu mul'adheetu mangala malee an dhokadheen galwan. Okay? Kanaan akkasiin siniin jedha. Hadda garuu nama rabsuudhaaf hin dhufne maaliif chaarjiin koo na jalaa dhumataatti dhaafanii bor immoo jechuudha chaarjiin an bitadha itti madheera. Iccitii intalattii xirooftuu ijaaba uffattee abbaa Jifaar arrabsitee edafaa halkan dhuftee sa'aatii sana dhuftee arrabsitee jette nu arrabsite jechuudha. Viidiyoo sii dhugaadha isa zaahiraa jechuudha. Ilkaan isii sataattu wajjiniin zaahisaa jechuudha. Fidee isi maxxansa. Waan immoo dhiirri sii jechuudha. Akkamitti dhiirri sii jibbine